بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إقادر سيدة برتكيست وهي أصول الثلاثات في أبا كتاب أصول الثلاثة كان كائي محمد بن عبد الوهاب جبابنا وهي سينا سادة دبني وهي سينا كتابس دبني دبرسني وربي دبركيست الرمو بسم الله الرحمن الرحيم أكس جري إيقالي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مكا ربي تينين إيقالي بسم الله مكا ربي تينين جلقبا وهند كيستو مكا ربي تين نياچو كيستس دغو كيستس وافوچو كيستس والا فكاو كيستس مكا ربي تي وني مكا ربي تي وايقالنو مانيف جنان ittiin gargaarsifachuu ittiin barakaa barbaachisu wanni maqaan rabbii keessa hin jirre barakaa hin qabu jechuudha. Wanni maqaa rabbiitiin malatti eegalame jedhan hadiisa wayii keessatti ulamaa'in barakaan saacitaadha jedhan. Kanaaf bismillah maqaa rabbiitiin hin eegala. Allah jechi jedhu maqaa rabbii keessaa isa ol aanaadha jedhan Allahiin. Maqaan rabbii hundi isaatu isa kana jalatti deebi'a jedhan. Allahiin kun maqaa rabbii hunda of keessatti qabata jedhan. Maqaan rabbii gaa 99 kan kitaaba Quraanaa keessatti dubbatame kan nuti hin beekne immoo sanaa ol jira kan rabbiin ambiyoota isaa kophaatti barsiisee fi kan ilmi olaanaa keessatti ol kaayate illee maqaan rabbiidhaa 99 olitti baay'eedha jechuudha. Allah zaata rabbii irratti kan qajeelchu jechuudha Allahiin kun. Ar-Rahmaan رحمة ربي كواهند والجيسوتات الرحيم رحمة ربي لا كنما هندت جيسوتات أسجن يوكهو الرحمن ربي دنيا في آخرات دنيا رت مؤمن توتا في كافر عفز رحمته الرحيم كنمو وياك يا مادا مؤمن توتا قفتك خطو توتاتي جدا رحيمين الرحمن الله مقا ربي نمني مغافچو هندندو لكن رحيم جچو مقا ربي تي توغرو ني مغافچو هم بقا اجدن مقا ربي گيسا فكنيا فيلم نمني توكو عبد الرحيم عبد الرزاق جچو كنا رحيم لطيف رزاق يوزي تا مقا ربي تي وام تسنجرامتي لا نتا لكن مقا ربي كيسا عظيمي في رحمن الله سدين كنان هو منو ملي إذا كان الرحيم لطيف خبير بصير يوجد وامتس ركو هنقبو وجدتو آية اعلم بيك جد رحمك الله رب رحمة سيها قلو بيك أما أصول الثلاثة بك جد أسر عن جلقب فإذا قيل لك من ربك غنا وفول لما قراني كان يجدن كان هو كان أمو nama kitaaba kana maxxansetu itti maxxansee malee Muhammad ibn Abdul Wahhab kana hin keenye jedhan hamma dhaqee فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة هنغا غهوتي محمد بن عبد الوهاب متجنا كنافو اعلم بك رحمك الله رب رحمته سيها غدو بك يا نما أنه دبين يجب درقمته علينا نرت تعلم برتون 4 مسائل غافيلي أفر برتون نرتي درقمتها بيكي رب رحمة سيها قدو ماليف أما رب رحمة سيها قدو نما دوئي وفان رب رحمة سيها قدو جدا مامدي نمنا كثيرت بيكا لكن نما جروفيس يو رب رحمة سيها قدو رب رحمة سيها قدو يو جدي سرقو هنك أبو يجو غافي أفر برتون سرتي درقم الأولى إني درا غافي أفرفا سنرى إني درا العلم بيكودا العلم بيكودا علمي والنجدمو علمي والنجدمي بيكمو شريعة إسلاما كيست علمي والنجدمو قرآن في حديث علمي والنجدمو براتو درا الرتي علمنا ما وهرجتشو واجتشو واغوچو دررت مال تهودا قبا وبيكوتو اسرت درقامتا mana bulchuudhaaf biyya bulchuudhaaf waa gochuudhaaf ilmaan guddisuudhaaf maaltu sirraa barbaachisa al ilmu beekuudha hojjechuu durattis jechuu jirattis maali
beekuudha. Osoo hubatiin waan hin jedhin hojjetti Oromoon. Isiin hubatiin waan dubbatiin siin jetti miti. Hubachuu jechuun ilmii beekuudha. Wallaaluma ofirraa dhabamsiisuu. Wallaalumni akkaataa lamatti jira. Wallaaluma namni wallaalaa ofitti beekuu fi wallaaluma isaallee ofitti hin beekne. Isa sana ta'uu dhabuudha. Al-ilmu beekuudha. Wahuwa beekuu jechuun maali? Beekumsi sunuu maalinni? Wahuwa beekumsi sunuu ilmiin sunuu maal beekuu? Macrifatullah. Rabbii kee beekuudha. Rabbii kan kee beekuudha. Maaliin rabbii kee beekuudha? Toohida sadeeniin. Toohidul uluhiyyaa, toohidul rububiyyaa, toohidul asmaa'i wassifaatii addaan barattee beekuudha. Nama hundarrattuu dirqama kana barachuun. Toohidni uluhiyyaadhaa maali? Toohidni rububiyyaadhaa maali? Toohidul asmaa'i wassifaatii kana beekuudhaan rabbii kee beekta. Maaliif? Toohidul uluhiyyaa, rububiyyaa, asmaa'i wassifaatii fuulduratti ibsaa deemna. Toohidul rububiyyaa jechuun rabbummaa rabbii beekuudha. Eenyu samii uume, eenyu nama nyaachisa, nama ajjeesa, nama khaasaa inni jedhamu toohida rububiyyaa jedhama. Toohida uluhiyyaa jechuun gabbaramaan tokkichi rabbi jechuun toohida uluhiyyaa. Toohidul asmaa'i wassifaatiin rabbiin maqaa qabaa, sifa qabaa, sifaa fi maqaa keessattuu rabbiin kophaa bahaadha. Sifa akka rabbiin qabu sifa isaan malu qaba rabbiin. Arshii irratti ol ta'uu, samii yeroo subii gadi bu'uu, harka qabaatu, fuula qabaatu, dubbatu, aaruu, dallanuu kana hundaayyuu rabbiin sifa isaan maltu qabannee asmaa'a wassifaatii baruudha inshaallah hunduratti ni baranna rabbi jedhe. ومعرفة نبيه لما فان أمس مال بيكود نبي يسا بيكود نبي محمد بيكود نبي محمد كن إرجما ربيتي قبرتش ربيتي وان إني أركيرا أركماني وان إني أجج حجتاني وان إني كرا قد إمالت مو ربي قبرو أبو عبد الرافقاتني سيقال نبي يسا بيكود ومعرفة دين الإسلام دين الإسلام بيكود بالأدلة رجالا بيكو أما إسلاما في مسلما في إسلام جتون غراغر ما مال جري مسجد تو بغوتو غافنا ولا لانغافتو كان بيكون أكملت نمني ولا إسلامنا من كبا مسلم التامتي مسلم ما في إسلامنا غراغر ما سمال إسلام جتون إسلامنا كان جلنو أمانتيج مسلم كان جنو ورا أمانتيج هردوف جتو دين الإسلام كان بيكو بالأدلة رجادان دين الإسلام كان جدامو أمانتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إتي نتفي دغنتو دين الإسلام جدام أمانتا ندراه كان نبي الله موسى كان نبي الله عيسى كان نبي الله نوح كان نبي الله إبراهيم كن اسمال إسلام جدام مسلم ما مسلم سنيس إسلامنا لكن غرو إيجا شريعة نبي محمد شريعة نبي الله عيسى غاف نبي الله عيسى انجرو إسلام ما ورّيسا هردوفو يهود نصارى جدامانو إسلام جدامان كان نبي الله موسى غاف نبي الله موسى انجرو مسلمة إسلام النار غرو إيغانا في محمد دوفي شريعة نبي محمد هند إسا شارع كان نبي محمد قفتو الدنيا داف حيامامي إيغانا نبي محمد دوفي ورّي نبي الله موسى هردوفو اللي يو نبي محمد تي أمانو ديدن إسلاما جدامان إسلام ساني الرامل كميجر شريعة نبي محمد تو غرا أفي ديبسي هند إساد آجتشو كنافا كستي هو بچوتو إسين الرابر باچسا إسلامنا غنافو نبي الله عيسى موسى إبراهيم نو هند إساني تو مال جنان إسلام جنان دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نمني إسلامنا مال دين براك إبالي برباد إراهين كيبال مجد ربين برنوتا كينيغا كان حرادا jecha hanguma kana akkaataan itti ibse kana isiinuu waa xiqqishoon ibse an keessan seenne daarii dhumannaan hojjira hanguma kana dubbadhe kanaa qixa sirriitti dhaggeeffattanii hordofuutu barbaachisaadha. Waa hundarra barbaachisaan maali? Hubatuudha jechuudha. Hubatu rabbiin akkamitti beekan, nabiyyiin immoo akkamitti beekan, diinal islaamiinoo akkamitti beekanii. Beekun yoo hin baratiniin rabbi gabbarte akka nasaaraa taata. Nasaaraan ituun beekin rabbi gabbaran yoommoo barattee kaatee itti hojjechuu dhiifte akka Yahudaa taata. Yahudaan beekumsa ni qabani ittiin hojjetanuu jedhan. Kanaaf
سمارة وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.